Akkam jirtu daawwattoota keenyaa kun qophii tamsaasa kallattii marii shooti. Mariin shoo torbeetti kan isiniif dhiyeessu namoota ogeessa garaagaraa ta'an wantoota xiinxala siyaasaas haa ta'u kan waan garaagaraa irratti haalota jiran irratti maree nuu kennan gorsa nuu kennan qopheessee qindeessee asitti kan isiniif dhiyeessu tamsaasa kallattii marii shoo amma sa'aatii kana jalqabee jira. Marii shoo mana keessan teessanii yoom jalqaba yeroon isaan geenye iddoon isaa eessa ittanii horii dhiphachaa turtan amma kunoo tamsaasa kallattii jalqabneeti jirra. Warreen mana keessan teessanii buna dhugaa jirtan akkasumallee ollaa waamtanii qophii kana afeeraa warri jirtan guddaa galatoomaa isiniin jennaa. Namooti kamiyyuu amma qophiin kun dhumutti iddoo tokko deemuu hin dandeessan jechuudha. Deebiidhaati. Ati deebiidha. Eessa deemuu hin danda'amu amma qophiin keenya dhumutti jechuudha. Kenniif riimootii deebisii mucaa. Itti kenni mucaa. Abbaa kee itti kenni siin jedha gurba. Abbuu? Abbitti? Eeyyee akka taphumaaf gochaa jirra waan nu wajjin jirtaniif guddaa isin galateeffannaa. Har'a keessummaa ajaa'ibaa dandeettiin isaanii adda ta'e tokko qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Marii shoo wajjiniin turtiin keessan akka jabaatetti fufuu abdii guddaan qaba. An akkuma isin beektanii gaazexeessaa Daabii jedhama. Har'a immoo keessummaa addaan qabadhee dhufee jira. Isaan as ga'aa jiru. Amma sanatti immoo turtiin keessan nu waliin ta'a. Keessummaan keenya kun ogeessa diinagdee cimaadha. Hunda keenya caalu isaanii waamnee jirra as ga'aa jiru. Amma sanatti immoo qophii anaa wajjiniin dabarsaa jirtu akkasin natti mufannee akkasin natti gammadaa jirtan abdii guddaan qabaa. Guddaa galatoomaa isiniin jaalladhan illee akkasuma marii shoo jalqabee jirra. Kunoo xinnoo ishii nu jalaa barfataniiru obbo Hambisaa Toleeraa. Garooma daaretteerkoo akkanatti himaa jirutti as ga'aniiru ol galaa jiru jedhanii simannaa addaa akkasii naa gootaniif hin barbaada. Marii shoodhaaf obbo Hambisaa dhufaa jiru. Nooraa obbo Hambisaa nama qabaa kun naman qabu taphisaa hin namatti tola. Nooraa kolfisa jallamate akkuma nama nagaa qabu. Nooraa maal ta'e fakkaate amma asin nufa miidiyaan deemaa jira hin jedhan abbaatti tulluu keenya qabeetu karaa irratti aariin qabaa namidha. Aaraan jira waa'ee inni jireenyaa natti cimee jireenyi kun mataan naannoo jira. Kabajamtoota daawwattoota keenya obbo Hambisaan baay'ee ni qoosuu ni taphatu. Ana immoo piraankii na gochuu yaadanii jiru. Garuu piraankiin isaanii milkoofne jechuudhaan isaan irratti bareedaa. Obbo Hambisaa galatoomaa gara marii keenyaatti galla jechuudha. Piraankiin nan gaafatanii kaa. Ani mataa kana hin barbaadu. Isin mataa yookaan obbo bartan. Ani kan inni itti jiru ogummaa kun uummata kanatti dhangalaasa. Beekumsa kun uummata kanatti dhangalaasa. Maanni uummata kana mataan qabu. Weeddanina waamtanii mataa isaanii guutaa. Daawwattoota keenyaa gidduutti al tokko dhiifamaa wanti kun xiqqoo ishii anaan natti ulfaachaa jira. Mee as siqaamee hafuura keessan baafachaa as siqaamee. Hafuura maal godha? Haasaan dhufe hafuura kennuun dhufe miti anaan Obbo Hambisaa nama dinagdee. Nan beekaa wal dhaga'uunis gaariidha. Wal dhaga'uu wal kabajuu waama jiru wanti ta'eef al tokko as siqaamee. Araqee. Sitera akkam afurri koo beekumsa bichaa miti afurra sillaan sillaan afurras Kestiin miidiyaan dhufama. Kestiin araqee dhugaa achaa dhuftumoo. Daawwattoota keenya egaa qophii obbo Hambisaa Toleeraa wajjin godhachaa jirru rakkoon teeknikaa xiqqoon tokko nu mudattee jirti. Kanaaf torbee dhufutti dabarsuudhaaf dirqamnee jirra. Guddaa galatoomaa dhiifama guddaa isin gaafannaa. Kaameraamaanoti yoo cuccufaa. Kaameratti hin bu'in. Dhaggeeffattoota nama. Kaameraa cufuu miti akkasitti argaa jirti. Maaliif beektaa? Tuubboo keenya cufaa. Tuubboo keenya cufalaa. Tuubboo keenya as ol jala si dabarsa. Dhaggeeffattoota nama. Tasgabbaa. Dhaggeeffadhu waa itti tasgabbiinatti nama guddaadha. Ati daa'imni itti tasgabbuufte.
Kaameeraatti cufee jedhama tuubboo keenya fagaafata. Tuubboo miidiyaatti kanaan cufa. Tamsaasa kallattii Tamsaasa kallattii dhiise tamsaasa al kallattii manta. Nan laallatu laal. Ani tuubboo biyya kanaan cufa. Ani nama ogeessa dinagdeeti. Waa'ee ikoonoomii irratti yaadan kan nu dhufe. Miidiyaa kana nu fe'e akka taphisaatiin. Maatiin walitti qabamanii ilaalaa yeroo maatiin koo haay addam jirtu maatiin koo firoonni ol waamanii amma ibsaan hin jiroodhaan bilbileennaan hin jiru jenereetira kireeffannee jenereetiraan magaalaa iddoo tokkotti ilaalaa reestaadeemitti ilaalaa amma eenyuun ilaaluuf ana qomoo keenya keessaa namni miidiyaatti ba'e kun yeroo jalqabaa ta'a. Lamaan nu gemmu lama. Obbo Hambisaa. Warri mana keessa teessanii waan dhugdan dhugaan wajjin inni yeroo gaarii qabaadhaa. Kanaaf iyyuu itti fufaa nan cufattee nan tuubboo keenya cufaa itti fuftu taanaan natti migeessa. Haadha manoonni koo ijoolleen koo haay haayata jirtu sin uummata kana baay'een jaaladha. Beekumsa. Obbo Hambisaa amma qophii kana dhibbaa dhiisna tun taane yeroo biraa yeroo tasgabboofne yeroo nagaa ta'an walitti deebinee marii keenya lamaa jira. Lamaa. Laga. Ada mana kau pilih lala di sini jangan. Ada mana kau pilih darah lala. Bagagaman. So baga bas. Abba manangke kuno midara daya sakar. Bas. Bagagaman. Common front di mating konon. Bagagamaddan nama midarat begunjir angkuno midarat benjira sagale sa guddi sidira ke bagagam bagagamanne Obbo Hambisaa badan batair tayo sama jechu barbade badan jeeqaa jirtu badan batair to jisni jeeqaa jirtu ra ani mo buko male to tene rase si gudus badi ni jaran jira male sakal te ambai jira gudus badi ni jira ini mana ke saat nanti nama jarat na dor suna do ka tem ta mana ke saat atam se guddi fite ade ke media rate mo media tam zaza kar leti de tam zaza kar leti rate acha simbata patata na sarbo sokola gargaru ena romone acha natin devise guddis bari ijoollee keessa of jala natte ijoolleen keessa jalaa yaa'u yookaan manicha yaa'an egaa ollaati mucicha sasuukee biraa barreeffama lama fudhadhaati deema gala mana maatii keessatti naga saa waggaa kudhanii ol narra teessaniittu singa itti muraan jira yookaan immoo harcummee muradha akakilti muradha yookaan waan gurguddaa isaa mana kaadhan egaa sirraan deema mataa keerra miidiyaarra jira malee sila hambaa isaa taasaadha hin batabbatanaa jetti guddis badiin galgala wal laala nana isaan sin jedhe mirgan qaba fakkaata haadha manaa jummee tunfuuna waan ta'eef na achasumatti naasanii sin jedhaadha boollatti gad aasee sin ani baga gammanneerra miidiyaa irratti si argine miidiyaa irratti si haasaa jirtu ati abbaa manaa kooti miidiyaa irratti si haasoftanaan jettee reena sidee baga gammadan akka beeksisaa miidiyaa irraa sagalee narumaa isheen hin batabbatte naan jette kanaaf amma gaaffii kee kallattiidhaan itti fufuu dandeenya kan kabajamtoota daawwattoota keenya itti fufuudheera. Daawwattoota keenya kunoo wanta nu mudateef dhiifama guddaa isin gaafannaa. Sagantaa keenya golbuuf qabnee jirra. Daawwattoota keenya akkasuma yaadatan. Dhiifama guddaa isin jechaa torbee qophii biraadhaan walitti deebinaa isin kaatibaa
nagaadhaamee gaggeesseen ba'a. Alaamee waa tokko sitti beeni. Qophii keenyatti itti fuuna. Dhaggeeffadhu nama. Dhaggeeffadhu. Ani waa tokkicha hin jedhamu. Ani miidiyaa keessa dhimma isaan qabu nan sokkaan. Miidiyaan anaa fi waan dinqii miti nan deema. Hin deemtu erga ta'eeti. Garuu Hin baatu erga ta'eeti dhaamsa keessan dhumaa dhaammadhaati. haa ta'u dhaamsi koo hin dhaammadhu. Karaa irraa ta'e tun faaru. Abbaan tullu na waamee kottume rakkinan sitti madhaa. Damanaanis jiroolleenis jireenyis madhaa. Haalli hundumti nuu cimee dinagdeen cimee gara socho'uun na beeti. Naan jedhee aariima keessa waa lama sadii naa fudhadhe naa bitee fudhadhe. Siin bitaanis maraatiin siin bitan. Naa bituu kee of galadhu. Araqi naa bitte miti ana nama guddaa galatamu. Ani ogeessa dinagdeeti araqi naa bitte. Kaadhima naa bitooleen qomoo na heddaa malee. Ani kan biraan. Sababiin dogoggoraan machaa dhufee faddanatti walitti bu'uun naa bitti. Machaanaan jedha. Machaana. Kun waan guddaadha. Namni machaa'e amma naanni machuuf jettaniiti. Namni machaa'e jalqaba maal balleessa beektaa? Ofiisaa balleessa. Ittaan seenyuun balleessa maatii isaa balleessa. Maatiin kun amma ol keessa guutanamu. Maanni ana saddanaati biyyi machaa'e amma. Namni machaa'e immoo biyya macheessa biyyan balleessa beektanii biyyi macha. Machiin hoo waan meeqa jira sitti fakkaata? Machi haraqii jira. Beekamaa dhabu. Badaan nu gommanni garuu machiin haraqii jira. Kan biraan inni kan machi siyaasaa, machi poolitikaa, machi qabeenya sooroo, machi dinagdee, machi iyyummaa. Machi immoo beekumsa dhabu. Machi walaalummaadhaa dhufu jiru. Garuu maalidhaa hundumti namaa macha. Machoofni ol macheessaa amma biyya kana keessa. Inni kaan immoo machaa miidiyaa irratti yaa machooftanii miidiyaa irratti yaana. Walaalummaa machooftanii, dinagdeedhaan machooftanii, taayitaan machooftanii miidiyaa irratti yaana. Maalni amma mana maatiin hin baxabbatame miti. Akkasuma nu baxabbata. Atis machooftee miidiyaa danda'e. Nani fatina chola nan gafa ana ilma ke si guddisuu nan danda'a. Na tolu na zaka. Mataara nan been udduu keessa irratti na tolu hin darbate. Sagalee daddarbate min natti. Mataara nan been. Baay'een kabajeensi qaba. Kanaaf hin machaa'inaa. Yoo machooftan miidiyaatti hin bahin. Hin baxabbattu jechuudha. Miidiyaan nama maana miidiyaan irratti hin baxabbatamu. Kanaaf egaa galatoomni siin jedha xumureera naga maani torban irraa garuu kan kooti qophii si galee fokkisaa jaldeessa fakkaata gaafa si dhaabama nama natti hin fakkaatamu jaldeessa laga keessa taa'ee nattaasaa waan jiru natti fakkaata muka gurra jaldeessa taa'ama. Tole haa ta'u erga fixxaniitii isin kabajaan iddoo nuuf gadhiisaa ani uummatatti nagaa dhaamitan qophii kana golobaa. Ani nan sokkaa ati goola beelufta. Akkasii hinaaf ta'an nan deema. Guddis badiidhaati garuu. Sorry. Ifa manaa godhin miidhaarra taa'aa akkasii jechuun gaarii miti guddis badiidhaati. Gaafa hin seeraan immoo jaldeessa natti fakkaate. Jaldeessa maali namni gurraacha akkasii? Maal nyaatan? Maali gurraacha maal akka kanaa namni gurraacha akkasii maal na beesaa baatee waan ajjeesu. Ilaame sitti nama nagabara. Ani nan sokkaa addanatti hafteeti uummataa fi sagantaa golabdaa. Akkasii jechuun maal na jira sitti fakkaata akka nama barate tokkotti gaafa hin taa'e yaadu. Na hamachuufeeti. Annan sokkaa addanarra teesse hamee kee jalqabuuf uummataa jedhu. Uummataa jennu hamachuu barbaadde jedhee uummati mana taa'e na dhala ati mun amata addana teesse. Na namattu. Walumaa wajjin sokkinaa sagantaa mana gola. Obbo Hambisa
miidiyaa irra jirraa miidiyaa irra teenye immoo akka kana waliin jechuun hin barbaachisu tureen ati jaljeessaa ati maaloodhaa waliin jechuun hin barbaachisu ture isin nama guddaadha isin hin kabajeetanii amma kana iyyuu isin kabajee waan meeqa miidiyaa irra sababii jirruuf obsee dandeeraa namaal fakkaata ati gurraacha ati maal nama guddaarraa hin eegamu isinirraa hin eegamu ture baay'ee guddaan isinitti gaddaa kanaaf rakkoon qabu. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophiin keenya har'aa kana fakkaata ture. Laameen gaariidha. Xumurraa asirratti eessanii muudii immoo nutti hin qabatan. Miidiyaa irratti gaafatan kabajamtoota daawwattoota keenyaa. Kabajamtoota daawwattoota keenya akka nama nu kabaju. Achi deebitanii immoo kabajamtoota daawwattoota keenya. Waan akkasii. Amma sagantaa keenya nan xumuraa. Baga gammadan maatiin koo egaan kabalamtoota daawwattoota keenya qophiin keenya guyyaa irraa tamsaasa kallattiidhaan obboleessa koo jaldeessoo wajjin ture kana fakkaata ture akkasitti kokkolfaa jedhu uummataan kana fakkaata ture turtii gaarii addana teenya wala hamachuun hin jiru walumaa dindeemna ta'u kottu ta'u lama beektaati wala hamachuun hin taatu maali nama guddaadha daldala teessee miidhaala teessee nama guddaa. Udah sudah kot. Selama malam jam garam minyak ada. Jadi macam tu. Kot.